waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Baay'ee fuulli keessan ifaadha. Ameen. Ameen. Nagaadha ameen. Nagaadha. Egaa waaqayyo waan hundumaa keessatti isin gargaaree akka namni jedhutti osoo hin taane akka ofiisaa jedhutti lafa kanaan isin geera. Harka keessa walitti rukutaatti illeedhaanii galateeffadhaa. Tole barnoota yeroo darbe wal ilaalaa turre har'a wal ilaallaa muraasa isaa maqaan waaqayyo eebbifamu. Ameen. Kiristaanota irraa maaltu eegamaa yeroo jedhu tuttuqeen ture yeroo jalqabaatiif yoo yaadattu ta'e tuttuqe birageen dhiise. Har'a garuu buruskinee dubbanna. Ameen. Buruskinee dubbanna har'a keessaa baafne bilbila keessan saalentii gochuudhaani ani ofumarraan qaba. Yeah. Egaa macaafa qulqulluu keessaa kutaa tokko dubbiseetanii gara sattaanutti hin dabarraa. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 15 dubbisaa maqaa gooftaatiin akkas jedha. Warra gammadanii wajjin gammadaa, warra bo'anii wajjininis bo'aa. Ameen. Maqaan isaa ulfaatu. Lakkoofsuma kana irratti dubbanname jalqaba kanaatiif. Warra maal ta'an faana? Warra gammadan faana gammadan. Achoo. Warra bo'an faana bo'an. Kanaaf kiristaanota irraa maaltu eegama mata duree jedhu kanarraa kanaafi kan malu kanadha. Maal ta'uu qaba? Warra gammadan wajjin gammadaa. Warra bo'an wajjin bo'aa. Warra gaddan faana gaddaa. Wal bukkee dhaabadhaa jechuudha. Ameen. Ameen. Amma mee eenyu fa'i amma isin keessaa warra gaddan bira dhaqee gaddaa kan jiru wajjinis gammadaa kan jiru gadditanii beektu saba waaqa gaddi wajjiniin haqxanii hirmaattanii beektu mee maaltu isinitti dhaga'amu? Amma namni dhaqee matakkamayyuu warra gaddan faana gaddee beeku jira isin keessaa? Nama akkamitti laata isin? Nutti araaramu. Gadduu qabna wajjiniin. Gammaduu qabna wajjiniin. Mee sagalee kanaatiif harka keessa walitti rukutaatti galateeffadhaa waaqayyoon. Yeroo hundumaa kana sammuu keessan keessaa baduu hin qabu. Haqamuu hin qabu. Wajjiniin gadduu qabdu, wajjiniinis gammaduu qabdu. Hindoo goriinaa. Karaan isin hirkaan badiin. Wanta waaqayyo isin hin jedhu raawwadhaa. Itti fufeetu jira ammas kutaa qabu keessa kutaa jiru keessaatii mee baasinan dubbisa. Wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 4 nan dubbisa. Eenyullee akka mucaa kanaatti yoo gad of deebise mootummaa waaqaatti hunduma irra kan caalu isa. Maqaan isaa ulfaatu. Oluma siqee immoo jira ammas immoo lakkoofsa 3 irra immoo ani dhuguma isinitti himaa deebitanii akka mucoolii yoo ta'uudhaa baattan mootummaa waaqaatti matumaa hin galtan jedha. Isinii galee? Ameen. Kana ta'uu qaba jechuudha. Amma mootummaa waaqayyotti galuun barbaadan moo barbaadan? Barbaadan. Yemmuu warra galu barbaadan? Yoos immoo akka daa'imaa ta'a. Ameen. Akka mucoolii ta'a. Mee akka daa'imaa taatee beektaa takka? Taatee beektaa amma isa fakkeenya fudhadha. Taatee beektaa? Taatee beektuu? Taatanii beektuu? Kanaafiyyuu akka daa'imaa ta'uun nurra jira. Mootummaa waaqayyotti galtuun nan eeyyattan rakkisan baaftan galuun sun irra jira. Kiristaanarraa kan eegamu kanadha. Yaada keessa isin hin badin. Gooftaan isin wajjin haa ta'u. Ameen. 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 Egaa barumsa kanarraa kanuma irratti yeroo golamnu ta'a. Sa'aatii keenya wajjin deemuu fi
malee dubbiin rabbii dheeraa Ameen. hin gabaabbatu. Kanaafiyyuu nagaa waaqayyootiin gara mana keessanitti galaa isa waaqayyo isinitti dubbate moojjittii kudhaanii waaqayyoon gammachiisaa olmaa gaarii isiniif haa ta'u. Natti dubbate waaqayyo naan natti dubbate na arge warra gaddan faana gaddaa warra gammadan faana gammadaa mootummaa waaqayyootti galuuf deebitanii akka daa'imaa ta'uu qabu. Ati gammaddee beektaay natti dubbate waaqayyo na arge waaqayyo gaddeen beeku gammadeen beeku akka daa'imaas ta'een beeku akka nama guddaa ta'u dhiibaan oola yeroo hunda an akka nama guddaa ta'u ilaalaan ture. Waaqayyo garuu akka daa'imaa ta'e naan jedheera. Harka isaanirra kaa'e namni waaqayyo. Kanaaf amma kana booddee akkuma namni waaqayyo nutti dubbatan tokko tokkoon hojiitti kun qaba. Warra gaddan faana gaddaa, warra gammadan faana gammadaa. Mootummaa waaqayyootti galuuf deebitanii akka daa'imaa ta'uu qabdu. Erga waaqayyo natti dubbate akkuma namni waaqayyo jedhan wanta kana hundum deemee hojiirra oolchuun qaba. Warra gaddan faana gadduun qaba. Warra gammadan faana gammaduun qaba. Akka daa'imaa ta'uun qaba. Kana booda mootummaa waaqayyootti. Ciao. Kana booda hojiirra oolchuun qaba. Warra gaddan faana gaddaa. Warra gaddan. Maal ta'e namichi kuni? Sama caabni qulqulluu jedhu tokko argadhe. Warra gaddan faana gaddaa. Maal taatee boosa namichooti? Maal taatee boosa namichooti? Maal rakkattee boosati? Ati maal taatee boosa? Ani waan hin boositti moo? Mana qulqullummaatu xuraa'e. Mana qulqullummaatu nama gaarii dhabe, nama isaaf dhabatu dhabe, nama isaaf hojjetu dhabe. Manni qulqullummaa xuroomnaa waa'ee mana qulqullummaatiif bu'aa jira malee ani wanta biraatiif bu'aa jiru. Ati maal taanaan boosa qoyi? Ani immoo isa barreeffame raawwachuuf hin bu'a. Nan bu'a ammayyuu kan. Nan bu'a ammayyuu. Mana qulqullummaa xuraa'e. Namicho. Abeet. Ati maaltu sii galee naan bu'aa jirta qoyi? Ati maaltu sii gallaan boosa? Ani sitti waan an bu'aa jiru. Manni qulqullummaa mana nagadaa ta'e. Mana daldalaa. Mana sagadaa dhiisaniitu mana daldalaa godhani. Manni qulqullummaa mana daldalaa ta'e mana qulqullummaa mana daldalaa ta'an bu'aa achittis asittis akka suuqiitti banee mana qulqullummaa mana daldalaa gochaa jiru. Isa kanaaf fedheen bu'aa jira malee ati maal rakkoon kennati boosuuf? Immoo isa barreeffame raawwachuuf hin bu'a. Inni gaan bu'aa ammayyuu. Nan bu'aanis. Manni qulqullummaa Ay macaafa qulqulluun na boosise. Isa barreeffame warra gaddan faana gaddaa. Nan gaddeere hamman gadde innuun gaddin. Gadde tokko xumure. Maaltu na hafime? Warra gammadan faana gammadaa. Mootummaa waaqayyootti galuuf deebitanii akka daa'imaa ta'uu qabu. Kanaaf ittuma deemna isa kanas warra gammadan barbaanne. Warra gammadan faana gammadaa. Maal taate kolfiti kun immoo? Warra gammadan faana gammadaa. Nama gammaduun argatta. Siyaa galatti nan xumura akka. Maal taate
kolfita namicho. Maaltaate kolfita tabboleetti. Warra biyya lafaa warra ejjen warra aatan warra soban warra maa keessatti kufan warra hojiin barbaachisan hojii qulqullummaa karaa mootummaa waaqayyo irra nama kaachisu hojjetanittan kolfasiin immoo maaltu kolfisiisa? Ani immoo safarree. Safarree biraa machuun kolfa. Ay wangeelaa kolfana ajjeese. Maaltaate kolfita namicho? Ati maaltaate kolfita? Anisan mootummaa waaqayyo argadhu ganaa jireenya bara baraatti galu. Warra jireenya bara baraa dhabaaran ittan kolfasiin immoo maaltu si kolfisiisa? Anisan na gammachiise jireenya bara baraa argachuu qofan gammadee kolfa. Ani immoo safarree biraa machuuf hin kolfa kaa. Wangeelaa kolfana ajjeese wangeelli. Mootummaa waaqeetti galu akka daa'imaa ta'uu qaba. Akka daa'ima. Beekoo akka daa'ima ta'uu qaba. Akka daa'ima mootummaa waaqayyootti gala. Maal hojjetta? Mootummaa waaqayyootti. Maal eenga dura dhaabbatan miti harma sotti maraate? Maal taate? Gilawii beekoo. Maal taate? Maal taate? Bebbeedha. Bebbeedha. Maqaa gooftaa maal ta'e mucaan? Ijoollee. Gilawii. Mucaan maal ta'e? Gilawii. Maqaa Yesuusi. Maal taate? Maal hin dagattanii Gilawii. My God. Gilawii. Maal taate qoyti? Ijoollee. Akka daa'imaa ta'aa jira. Akkasumiti. Akka daa'imaa ta'uu jechuun akka daa'imaa ta'uu jechuun akkasumiti qoqqoqqo. Mootummaa waaqayyootti galuudhaaf akka daa'imaa ta'a jedhame miti. Maal dheengaddas mootummaa waaqayyootti galuuf akka daa'imaa ta'an jenne mootummaa waaqayyootti galuuf qabu. Mootummaa waaqayyootti galuuf akka daa'imaa ta'a jechuun akka sagalee waaqayyootti jiraachuudha. Nama hundumaa bira dhaabbachuudha. Akka hafuurri qulqulluu nama gaggeessetti malee zim jedhame miti. Akka yaada mataa keetti hiikatte mati. Akkatti ni hiikamu. Hafuura qulqulluutiin hiikama. Gaafa jettan namoonni iddoo baay'ee keessatti akka yaada garaa isaaniitti wangeela waan hiikkatanii fi gabbaanii akkatti taphatachuudha. Akkas miti. Garuu wanta sitti dubbatame hundumaa isaa hojiirra oolchuudhaa fi akka yaada waaqayyo siin jedheetti warra gaddan faana sagalee waaqayyootiin aqxeetu jajjabeessuudha. Warra gadi jedhan bira dhaquudha malee akka daa'imachuun immoo yaada qajeelummaa qabaachuu jechuudha. Kanaafiyyuu akkatti hubadhu. Maalee warreedhaan warra akka daa'imaa mootummaa waaqayyootti galuuf akka daa'imaa ta'a sinnaan jettan jennaan akka daa'imaan ta'aa jira. Warra gaddan faana gaddaan jennesin warra gammadan faana gammadaan jennesin boo'aan ooleen kolfaan ooleen warra kolfan faanas akkasitti hubadhu. Akka miree akkuma amma siin jedhetti akka hafuurri qulqulluun si gaggeessetti jechuun as karaarra teesseetu bebbeekoo jettee haasofta akkas miti. Baay'een dogoggorteetta ittiin deebiin. Akka daa'imaa ta'e jechuudha jireenya keenyaan akka daa'imaa ta'u garaa dhiifamaa qabaachuu qulqullummaatti jiraachuu namaa dhiisuu jechuudha. Waaw baay'een dogoggoree jechaadha akkas taane. Gadduu jechuun bo'uutiin miti ka. Miti. Bukkee dhaabadhee maallaqaa waan tokkoon jajjabeessuu jechuudha. Waan hundumaatiin akka kanatti. Gammaduu jechuunis gammachichatti hirmaachuu jechuudha. Utuu akkatti beektu maaliifati dogoggorta? Baay'een anoo naan galleessin gaddaa gammadaa yennaanumaan kolfii gammadee mootummaa waaqayyootti galuu gatiin barbaaduuf immoo akka daa'imaa ta'e dhiifamu. Tole. Nagaan ta'u. Baay'een dogoggoree dhugaa waaqayyo.